kenye ajanin bana kenye Sene mamari alne Akkam jirtu hordoftoonni maatii Tulluu Coqorsaa fayyaa keessanii naguma akkam jirtu bakka jiru kuni magaalaa Paarisiidha. Naannoon kun immoo Turaafil jedhamee beekama. Inni agartuu akka inni itti bareedu bakka kanatti dhugaa dubbachuuf taanaani tuuristiin addunyaarra jirtu magaalaa kanatti walitti qabamte jechuudha. Oromiyaan akkasin beektanii albuuda adda addaan beekamtii yoo itti fayyadamuu dadhabne illee gara fuulduraatti itti fayyadamuu dandeenye yaada. Biyya kanatti immoo sadarkaa tokkoffaatti kan biyya Faransaayii fi galii guddaa galchuu sibiila isin agartan kanaadha. Turaafil jedhamee waamama. Waa'ee kanaa gara fuulduraatti dhugaa isinittiin ibsa. Akkasin agartan kana uummati addunyaarraa bakka kana hin jiraanne hin jiru. Dhugaa dubbachuuf taanaan addunyaarraa uummati bakka walitti qabamu jechuun wiirtuu addunyaati jechuun hin danda'ama. As immoo dhugaa dubbachuuf taanaan naannoo kanatti adiin jira, gurraachi jira, warri hindii jiru, arabni jira. Gosi nama akka midhaan kadhattu biyya kanatti walitti qabamee jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan Oromoo kana silaa bakka dhaqanii dhabanii nama tokko asitti argaan jira. Dargaggeessa Oromoo qeerroo natti fakkaata. Mee ilaala yoo waan fedheefu yoo qaana'uu baadhilee nan gaafadha. Mee ilaala namichi kun akka jirutti yeroo ilaaltan dhiigisaa Oromoodhuma. Hello, bonjour. Bonjour. Wow, akkam jirtu? Oh, Itoophiyaadha. Ilaala. Walbarri jechuudha. Itoophiyaa keessaa kun Oromiyaadha jechuudha. Akkam jirtu naguma? Fayyuma? Maa inni naannoo kana maal hojjettu? Naannoo kana daawwii dhufne. Okay. Asii Turaafiliin daawwachuu dhufne. All right, okay. Akkamitti ilaaltarree? Akka ajaa'ibaatti hojjetame. Nama hawwata bakki kun bakka bareedaadha. Immoo daawwatamuu qabu. Akkaataa harka namaatiin itti ijaarame nama ajaa'ibaa namatti tola. Sibiilaan ijaarame. Dhugaa nama ajaa'iba. Eessa jiraattu sun eessaa dhuftanii Oromoo kana silaa lafa dhaqanii dhaban jechuudha, biyya dhaqanii dhaban jechuudha. Oromoon as Paarisiin keessa otoo hin ta'in Antarktikaa iyyuu dhaqxee hin dhabdu. Waa Antarktikaa lafuma uummati namni jiraachuu hin dandeenye sababa dhaqanii iyyuu achi dhaqanii dhabuun nama shakkisiisaadha. Dhugaa keetan isa mannaan itti waan argeetti dhuguma Oromoo kana ennaa dhaqanii biyya addunyaa kanarra miti Antarktikaan allee waan dhaban naman fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Hedduu kana keessa miti Oromoo. Antarktikaa itti lafee Oromoon dhabdu. Waaw dhugaa ibsa gaariidha. Eessa jiraattu eenyuun isiniin jedha? Maqaan kan koo miidiyaa hin danda'ama. Qeerroo Oromoo. Subboodha, qeerroo miti. Subbo. Ijoollee warri miidiyaa kana hordofaa jirtanii warri qeerroo kana immoo na barsiisi jechuuf yaaddanii an qeerroo jechaan ture. Garuu subboodha jedha. Angaruu kana jedhu yeroo qabsoo Oromoo kana keessatti dargaggeessis inni guddaanis maaliinis qeerroo jedha. Amma immoo yeroo akkasitti immoo subboo jettanii keessaa obbaaftu sin maaliin waansa. Wantichi gaaffii afaan Oromoo na gaafattanii. Afaan Oromoo keessatti immoo qeerroo jira, subboo jira, jaarsa jira, jaartii jira. Oh waaw eeshi. Kana jennaan warra qeerrooni warra singilii warra yookaan immoo reefii Andreejiidha. Qeerroo jedhamu. Immoo jara keessaa immoo subboodha. Maali egaa subboon kun maal inni beektu? Subboon kun akkam beekutti taanaan dhugaa dubbachuuf taanaan qeerroon Oromoo gaafa qarree Oromoo kana wanti ta'uu barbaadu. Ani qeerroodha jaarsi maal sii godha jechuudhaafi qeerroodhaanii subboon aseete kan gororri yaa'ee laphee ga'u jedhanii gaafa nan dhaga'an ture dhugaa dubbachuuf taanaani. Akkamitti agartanii garuu amma biyya Paaris kana jiraattu Faransaay keessa jiraattu? Faransaay keessa jiraattaa gaa? Magaalaa Paaris keessa jiraata. Okay. Amma yeroodhaaf as daawwii dhufeera. Ammoo nan deema. Okay.
Inna haala gaarii nagartani baay'ee ulfaadhu gooftaa koo naa galatoomii galata guddaa hordofta koo galatooma ammallee iddoo kabiraallee ilaaleen isin daawwachiisaa isin agarsiisaa jedhe dabdadhaa anuma waliin turaa ulfaadhaa. Aduun seentee baatus waanuma kee yaadaa yoomuman ijaansi arga Oromiyaa koo jedhee Alii Birraa. Waan fedheefiyyuu aduu kana gaafa agartani Oromiyaatti ganama yeroo biiftuun baatu isija keessan dura dhufuunsaa hin oolu. Yookaan immoo gara galgalaa yeroo biiftuu lixuuf jettu waan akkasii kana arguun keessan waan hafunatti hin fakkaatu. Waan fedheefiyyuu yaa biyya koo gaarii yoomuman ijaansi argaa. Ansi dhiisee deemuu kiyyaa fi yeroo maran lubbuu koo yakkaa. Nagaan naa turaa viidiyoo kabiraan walitti deebinaa.